Yoo ana dhufu maqaan kee eenyu jedhamta? Maqaan koo Taarikuu Wandamuun jedhama. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbiirraadha. Kanan dhufe godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii magaalaa Gimbii Marraa. Ati illee kan itti dhufte dachee badhaafamtu bareeddu godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiirraa dhufte. Seenaa mukii kan jedhama. Kan dhaladhee asuma magaalaa Naqamteedha. Mana barumsaa Qophii Maqaan koo Yaadataa Shoraan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bishtuu Naqamteerraadha. Yoo ana dhufu siin jedheetu jira. Galatooma jecha maqaan koo Ibsaa Hirkoo jedhama. Amma kana immoo nuti immoo gaaffiiwwan tokko tokko siif dhiyeessuudhaaf wanta jiruuf YouTube chaanaalii keenya irratti gaaffii inni jalqabaa fi inni tokkoffaa maal jedha? Guyyaa itti weellisaa kabajamaa jaallatamaa bareedaa kan ta'e ija uummata Oromoo kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa itti wareegame ni yaadatta? Guyyaan isaa yoom akka ture? Guyyaan Hacaaluu Hundeessaa itti kabajame gaafa 22 bara isaallee argateetiin jirti. Guyyaa itti wareegamu Hacaaluu Hundeessaa itti raawwate guyyaa yoom akka ta'e ni yaadatta? Gaaffii jalqabaa qoodha. Gaafa 22 ji'a 10ffaa sirriitti argateetiin jirti. Waxabajjii 22 bara 2010. Egaan sirriitti argateetiin jirta. Waxabajjii 22 Eeyyan sirriitti argateetiin jirta. Gaaffii keenyaaf deebii kaanuu laatee jirta. Yaadannoo wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa yeroo yaadattu miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Miira kana akkamiin ibsuu dandeessa? Gadda guddaa kanatti dhaga'ama. Gaafa waa'ee isaa yaadu baay'ee na gaddisiisa. Nama akkasitti darbuu qabu turre jedhee yaada. Gaaffii inni lammaffaa immoo akkas jedha. Wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa irratti ilaalchisee guyyaa sanatti miira akkamitti dhaga'ame? Yaadni sammuu kee keessa ture immoo akkam ture? Yaadannoo guyyaa sanaa nuuf ibsite. Gaddi kun gadda ala kophaa osoo hin ta'in gadda uummatuma Itoophiyaa maraa jechuun nan danda'a. Kan Oromoos hidhas gadda guddaan natti dhaga'ame keessatti. yaadannoo wareegama artiist Hacaaluu Hundeessaa yeroo yaadadhu yeroo sanatti wantoota gurguramanii fi akkuma beekamu Hacee weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kanatti yaadachuudhaaf illee wantoota garaagaraa akka dargaggootaatti wantoonni dhaabaman jiru. Fakkeenyaaf akka biqilaa fa'aatti dhaabuudhaa fi siidaa isaallee bakkoota garaagaraa irratti hundeessuudhaan isa kanarraa fi yaadannoo isaa kanan ittiin yaadadhu isa kana ta'e kana mana Qophii godhifta. Dhugaadha yaadi kee sirriidha. Hundumtillee akka beeku guyyaa Hacaaluu Hundeessaatti wareegame miira hedduu keessa galuudhaan bakkeewwan garaagaraa Oromoo guutummaa keessatti illee pirootestiin ta'aa ture. Gaaffii inni lammataa immoo akkas jedha. Guyyaa itti goota keenya kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa itti wareegametti miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Akkamiin ibsita guyyaa sana? Guyyaatti artistiin keenya Hacaaluu Hundeessaa baay'ee gadda guddaadha kan nutti dhaga'ame. Akka nama tokkootti gadda guddaadha dhaga'ameera. Kana malees immoo uummanni Oromoo Hacaaluu Hundeessaa baay'ee gadda guddaa namatti dhaga'amudha. Kanatti haasuudhaan immoo Hacaaluu Hundeessaa namni kun yoo lubbuudhaan dhabame iyyuu seenaan isaa seenaa guddaa waan ta'eef nama kana seenaa yaadannaa hojii isaa qabsoo isaa galmaan ni geenya jenna. Dhugaadha seenaan irri nyaatu akkuma jettee guyyaa Hacaaluu Hundeessaatti illee uummanni Oromoo hundumtuu gadda guddaa fi yaaddoo dhibbuu hedduu keessa seenee ture. Oromiyaa keessa yookaan immoo dachee Oromiyaa keessa goototni hedduun ni jira kan ni beekta. Gootota Oromoo yeroo duraan turanii fi yeroo ammaa jiran keessaati. Warra duraanii keessa eenyu ajaa'ibsiifata? Yeroo ammaa namoota argaman keessaa immoo eenyu ajaa'ibsiifata? Yeroo ammaa warra jiran keessaa Jawaar Mohaammed ajaa'ibsiifadhaani. Warra duraanii keessaa immoo Abshii Garbaa sana ajaa'ibsiifata. Yoo atellee sabboontuudhaan jedha Jawaar Mohaammed nama ajaa'ibsiifamuu qabudha. Akkasumallee gootii baddaa kokko yookaan immoo gootii warra guduutti dhalatee guddatee Abshii Garbaa hedduu nama yaadatamuu qabudha fi nama jabaa jabinni isaa baay'ee hedduu namatti toludha. Yaadannoo kee kun isaaniif illee akka isaan cimoo ta'an uummatni Oromoo eenyu jaallatee kan dhokate. Gaaffiin keenya inni sadaffaa akkas jedha ture. Gootonni Oromoo hedduun ni jiru turanii ammallee gootonni Oromoo hedduun jiru. Gootota Oromoo yeroo duraa lubbuun addunyaa kanarraa darbanii fi yeroo ammaa kan jiran eenyuun ajaa'ibsiifata ati? Amma kan lubbuudhaan jiran kan ajaa'ibsiifatu
Jawaar. Baqqalaa Garbaa. Dooktar Borana. Hedduudha gootonni Oromoo isaan kanadha. Gaaffii bareedaadha. Akkuma jettee gootonni Oromoo kan hedduu jiru kan hedduu namatti tolani Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi namoota hedduudha. Akkasumallee gootota lubbuun darban keessaa immoo eenyuun ajaa'ibsiifata? Kan lubbuudhaan darban Waaqoo Guutuudha. Jeneraalee hedduudha. Gaaffiin koo inni sadaffaa maal jedha? Gootota Oromoo keessaa kan darbaniif gootota Oromoo turan yookaan kan darbanii fi yeroo ammaa kan jiran eenyuun ajaa'ibsiifata? Warra darban keessaa eenyuun ajaa'ibsiifata? Yeroo ammaa keessaa eenyuun ajaa'ibsiifata? Isaaniin nuuf himuu ni dandeessaa? Gootota Oromoo yeroo darbanii baay'ee isaanii jiru kan inni ajaa'ibsiifadhu. Garuu isaan keessaa hunda maqaasii ta'uu yoo hin dadhabeeyyuu namoota tokko lama akka yaadannootti wanti dubbachuu barbaadu goota keenya kan ta'e Eebbisaa Addunyaa akkasumallee Elemoo Qilxuu akkasumallee sadeen gadda wareegame kana artistaa Caaluu Hundeessaa akkasumas gootota amma yeroo ammaa kana uummata Oromoo cina dhaabbatanii wareegama guddaa aarsaa guddaa kaffalaa jiran kan yaadadhu. Jawaar Mohaammadidha, obbo Baqqalaa Garbaa akkasumallee goota keenya qabdee obbo Daawud Ibsaa Garbiraan illee akkasuma Kumsaa Durreebsaa nama kan jedhamu yookiin Baarroo kan jedhamu baay'eetu jira wantoota amma kana maqaasii ta'uu yoo dadhabe. Gootota Oromoo hedduutu jiru kan ajaa'ibsiifamuu qaban Jawaar Mohaammed, Daawud Ibsaa akkasumallee jabaa kan ta'e Jaammarroo kan Kumsaa Durreebsaa hedduu ajaa'ibsiifata. Gooticha Taaddasaa Birruu baay'ee ajaa'ibsiifata. Sagalee isaa dhabeeyanii Lammaa Magarsaa baay'ee ajaa'ibsiifata. Ammallee gaaffiin itti aanu kan siif dhiyeessu Oromoon odaadhaan ni beekama akkasumallee gadaadhaan ni beekama. Odaawwan Oromoo Oromiyaa keessatti argaman meeqaadha? Oddukkaan si gaafadha akkasumas illee gadaan Oromoo meeqaadha? Odaanii Oromoo shanan fakkaata. Shanidha. Sadiitti argattee jirta gadaan Oromoo meeqaadha? Gadaa isa kana beeku. Ejeen odaan Oromoo shan akka ta'e isheen illee argatteetiin jirti dhugaadha. Odaawwan Oromoo keessaa muraasa nuuf tarreessuu ni dandeessaa? Odaa Nabee. Tokko. Odaa Ibsii. Lama. Odaa Roobaa. Sadii. Kana caalaa yaada. Sadii nuuf deebisee. Odaan Oromoo meeqadha? Gadaan Oromoo meeqadha jedha? Odaan Oromoo shan. Gadaan Oromoos shan. Ejeen argattee jirta odaan Oromoo shanidha. Gadaan Oromoo illee shanidha. Gaaffii keenya itti aanu keessaati Oromoon odaadhaa fi gadaadhaan beekama. Gadaan Oromoo meeqadha? Akkasumallee odaan Oromoo meeqadha jedha gaaffiin koo inni afuraffaa irratti argamu. Odaan Oromoo meeqadha? Gadaan Oromoo immoo meeqadha? Gaaffii cimaa reefu dhagaattee. Yaalii waan mutudha. Yaalii si jedha. Tole irraan siif taraa akkuma jettee waan ati beeku qabdudha. Sabboonaadhaati illee dhalataa godina Wallaggaatti argamtudha. Odaan Oromoo shanidha akkasuma gadaan Oromoo illee shanidha. Odaan Oromoo shanidha. Odaa Nabee, Odaa Bisil, Odaa Bulluq, Odaa Roobaa, Afurri kun jirta odaa Bulluqidha. Mammaaksa Oromoo baraaf hordofee gadi jedhanii dabarsu jedhu maal jechuudha? Mammaaksa kana immoo akkamiin nuuf hiikta? Baraaf hordofee gadi jedhanii dabarsu ni jedhu obsuu wanta jedhu natti fakkaatatu waan hundumaa obsuu dabarsu jedhu. Mammaaksaati. Mammaaksi sunis akkas jedha. Baraaf furguggoo gadi jedhanii dabarsu jedha. Hiikni mammaaksa kanaa maal jetta akkamiin ilaalta? Baraaf furguggee gad jedhanii darbu kana jechuun gadoof qabanii darbu jechuudha. Baraaf furguggee gad jedhanii akkuma darbanii gadoof qabanii waan hamaa nutti dhufu gadoof qabnee dabarsuu jechuudha. Tole gaaffii kana bareessitee nuuf deebistee jirta. Mammaaksa nuuf hiiktaa. Mammaaksi kunis maal jedha? Baraaf furguggee gadi jedhanii dabarsu jechuun hiikni isaa maalidha jedha? Baraaf furguggee gad jedhanii dabarsu. Baraaf furguggee gad jedhanii dabarsu jechuun waan sitti dhufu yookiis immoo qixa siif danda'ameen waan humna keen olii qixa siif danda'ameen jiraachuu yookiis immoo jala darbuu yookiin jala darbuu waan
Dhugaadha deebii bareedaa nuuf deebisteetti jirta. Baraa fi furguggee dhufanii jala darbu jechuun wanta namatti dhufu tokko wanta namatti darbatamu tokko obsanii dabarsuu wanta inni natti fakkaata hiika garaa garaa qaba akka hiikachuu danda'utti akkasumaan jedhanii. Dhugaadha bareechitee nuuf deebisteetti jirta. Kan qullaa deemturra kan bakka duwwaa ofitti qabdi jedha. Gaaffii inni dhumaa akkas jira. Mammaaksa Oromoo keessaati mammaaksi kan qullaa deemturra kan bakka duwwaa ofitti qabdee jedha. Kan qullaa deemturra Kan bakka duwwaa ofitti qabdee jedha. ibsa. Sirriitti argateetti jirta. Baay'ee si galatoomfanna. Egaan kabajamtootaaf daawwattoota keenya obboleessa keenya kan ta'e yaada asitti argame kun yaada bareedaa nuuf laate waan jiruuf eeyyee isinillee yuutuubii keenya laayik sheer akkasumas sabiskiraayib gochuu akka hin daganne yuutuubii Saglan Boranaa jedhu irratti argame waan hirmaateef hedduu si galateeffannaa galatoom. Gaaffii isa dhumaadhaa fi daawwattoonni keenya kan itti bu'aaru jedhee yaadu gaaffii inni dhumaa maal jedha mammaaksi Oromoo kan qullaa deemturra bakka duwwaa kan ofitti qabdu mammaaksi jedhu. Yoo kana yaadadhee ture mammaaksa kana garuu gaaffii dhaadheetti dhufee jiru. Mammaaksa kana immoo iddoo duwwaarra kan guutu maal yoo jenne kan qullaa deemturraa kan ibsaa ofitti qabdee jedhe irratti nu argamte yaada kee nuu laachuu keedhaaf guddaa galatoomi. Gadaan gadaa bilisummaatiin jedhaa guddaa nuuf galatoomi jedha. Akkasumas illee yaada kan harkaa fuudhu keessaniif galatoomaan jedha. Amileen keessan ammallee dachaan akka dabalu barbaada. Tole horii bulu. Kan qullaa deemturraa kan bakka duwwaa ofitti qabde. Gaaffiin kun xiqqoo itti jira. Deebiin gaaffii kanaas kan qullaa deemterraa kan ibsaa ofitti qabde jedha. Oromoon gaafa maakmaakum. Oromoo Oromootti hafu jedha. Galatoomii yaada nu laatteef hedduu galatoomii dooyyaa galatoomsi.